Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa. Odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Waboon kaleessa waraana mootummaa haleeluu isaa ibse. Bakka Oromoon jiru mara jirra akka jedhu waboon guutummaa Oromiyaa keessatti haleellaa gaggeessaa akka jiru hime. Akka gabaasaaleen ba'an hubachiisanitti waboon lola gaggeessaa jiruun kaaba Oromiyaa Walloo, Arsii fi Harargee dabalatee bakkeewwan hedduutti lola gaggeessaa jira. Akka kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa aanaa baraatti tarkaanfii fudhachuu yoo ibsu, miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko ammoo harkatti kennachuu isaa ibsameera. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii humnoota bilisiginnaa irratti fudhachaa jiru jabeessuus hime. Akka gabaasaaleen ba'an hubachiisanitti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa aanaa baraa ganda Goochoor bakka addaa laga Nagar jedhamutti tarkaanfii gaafa muddee 15 bara 2025 kaleessa fudhateen loltoota bilisiginnaa hedduu du'aan adabuun kanneen 6 ta'an ammoo madeessuu isaa barameera. Loltoonni sirnichaa kunneen maqaa sakattaa wabootiin bobba'anii kan turan yoo ta'u, haleellaa waboo kanaan weeraranii reeffa achitti dhiisuun madoo qofaa fudhatanii baqachuu gabaasichi ibseera. Oduu walqabateen miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko godina Qellee Wallaggaa aanaa Anfilloo magaala Muggii irraa sirnicha ganuun waraana bilisummaa Oromootti makamuu isaati ibsame. Miseensi raayyaa ittisa biyyaa duraanii kun qawwee hakiima tokko, hidhannoo tokkoo fi rasaasa 200 waliin wabootti makamuu isaa gabaasichi ibseera. Oduu keenya itti aanuun Oromiyaatti waggaan namoonni 1,000 hanga 2,000 HIV/AIDS lubbuu isaanii dhabaa jiru jechuun Biiroon Fayyaa Oromiyaa beeksise. Naannoo Oromiyaatti waggaan namoonni 9,000 fi 10,000 ta'an HIV/AIDS qaqqabamanii fi namoonni 1,000 hanga 2,000 ta'an ammoo du'an ta'uu Biiroon Fayyaa naannichaa beeksiseera. Guyyaan HIV/AIDS marsaa 37ffaan sadarkaa naannoo Oromiyaatti qindeessummaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa fi Waajjira Eegumsa Fayyaa Bulchiinsa Magaalaa Mojootiin dhaadannoo rakkoolee damdamachuun ittisaaf to'annoo HIV/AIDS itti fufiinsa qabu haa mirkaneessinu jedhuun kabajameera. Itti aanaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Guchaa Balaakoo dhibeen HIV/AIDS rakkoo hawaasa dinagdee guddaa ta'aa jiraachuu kaasanii yeroo guyyaa kana kabajnu namoota dhibee kanaan lubbuu darban yaadachaa kanneen dhibeen HIV/AIDS dhiiga isaanii keessa jirurraa qollifannaa tokko malee kunuunsa namoomaa taasisuuf hunduu ga'eessaa ba'achuu akka qabu dubbatan. Akka naannoo Oromiyaatti waggaan namoonni 9,000 hanga 10,000 dhibee kanaan qaqqabamanii fi namoonni 1,000 hanga 2,000 akka ta'an ammoo du'uu isaanii dagannaan dhibee HIV/AIDS akka waan badeetti fudhatamuu irraa of qusachuu fi of eeggannoon hawaasaa akka hin laafneef xiyyeeffannoon irratti hojjechuun barbaachisaa ta'us gabaasichi eereera. Itti gaafatamaan Waajjira Fayyaa Eegumsa Fayyaa Bulchiinsa Magaalaa Mojoo Obbo Gammachuu Taaffasaa gama isaaniin HIV/AIDS saba amantaaf gosaan filachuudhaan utuu adda hin qoodin dhibee lubbuu lammiilee hedduu dabarsaa jiru waan ta'eef miidhaan dhibeen kun qaqqabsiisaa jiru ittisuuf to'achuuf xiyyeeffannaan lammiilee hundaa murteessaadha jedhan. Guyyaa HIV/AIDS kun akka addunyaatti marsaa 39ffaa fi akka naannoo Oromiyaatti marsaa 37ffaaf kabajame. Odeessa keenya birootiin miseensummaa KFO gadhiisan obbo Dastaa Dinqaa paartii siyaasaa haaraa hundeessuuf akka jiran himan. Torbee darbe keessa miseensummaa paartii Koongireensi Federaalawaa Oromoo keessaa bahuu isaanii kan beeksisan miseensi buleessi dhaabichaa obbo Dastaa Dinqaa paartii siyaasaa haaraa hundeessaa jiraachuu madda oduu kanaa BBC'tti himaniiru. Garaagarummaan ilaalcha siyaasaa isaaniif dhaaba isaanii duraanii KFO gidduu jiru dhaabicha gadhiisuuf sababa akka ta'e himan. Murtee isaanii kana jallisee miiraan kaa'ame osoo hin taane yeroo dheeraaf itti yaadaa fi xiinxalaa akka turan ta'uu ibsaniiru. Garaagarteewwan isaanii fi dhaaba isaanii duraanii gidduu ture keessaa tokko dhimma filannoo waliigalaa marsaa 6ffaa akka ta'e kan himan obbo Dastaan KFO'n filannicha irratti hirmaachuu dhabuu isaanii akka sirrii hin taane kaasu. Filannoo marsaa 6ffaa keessaa KFO'n bahuu isaatiin akka nama dhuunfaatti itti gammadaan turre, kanaan dura filannoo keessa galaa turre, faayidaa argannes miidhaan nurra ga'es argaan ture jedhan. Haa ta'u malee KFO'n filannicha keessaa dhiibamee baane jechuun filannicha irratti osoo hin hirmaatin hafuun isaanii yaadatama. Obbo Dastaan gama isaaniitiin guyyaa tokko yoo osoo hin dhiibamin hafnee hin beeknu dhiibbaan jiraachuu isaa irratti waliin hangala'aa jedhan. Haa ta'uutii isuma keessatti akkuma duriitti filannoo keessa galuun faayidaa siyaasaa qabaa jedhaniiru. Dhaaba siyaasaa sadarkaa biyyaalessaa hundeessuuf sochii taasisuu erga eegalanii waggaa tokko ta'uu kan himan obbo Dastaan namoonni KFO keessaa miseensa koree giddu galeessaa turaniif dhaabicha gadhiisan 2 ijaarsa paartichaa keessa akka jiran himan. Haa ta'u malee eenyummaa namoota kanaa ibsuurraa of qusatan.
Gama biraatiin KFO keessaa bahuun dhaaba biyya bulchu paartii badhaadhinaatti makamuuf jedhu ka jedhu dubbii dubbatamu irratti obbo Dastaan haalaniiru. Paartii biyya bulchu keessa galuuf guyyaa tokkoyyuu yaadeen beeku ka jedhan namni kun ammas waan akkasii hin godhuu jedhan. Dabalataan dhaabni siyaasaa haaraan isaan hundeessaa jiranis mootummaaf galtuu akka hin taane himaniiru. Dhaaba hundeessuuf deemnu kana mootummaadhaaf galtuu ta'uu fi paartii mootummaa jala deemuu jaaruuf ka jedhu keessaa dubbatamaa ture jedhan. Haa ta'uutii ani amalas ta'ee fedhii akkasii hin qabu jechuun madda oduu kanaatti himan. Gama biraatiin kaayyoon ijoon paartii haaraa hundeessaa jiranii heerummaan lafaa akka qabatuu fi olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u gochuu akka ta'e obbo Dastaan himaniiru. Dabaluunis walumaa galatti taphni siyaasaa biyya kanaa humnaa fi qawween ala ta'ee marii fi haala ammayyaa ta'een gaggeeffamuu qaba jechuun haaman. Odeessa keenya dhumaatiin Tigraayitti waraana booda hiyyummaan gadi bu'aa jira jedhan. Biiroon qonnaaf qabeenya uumamaa naannoo Tigraay erga waraanni ka'ee 90% akka ture hiyyummaan yeroo ammaa gara 70%tti gadi bu'uu beeksise. Haa ta'u malee uummanni naannichaa harki caalaan isaa ammas balaa olaanaa keessa akka jiru ibsameera. Waraana duras sadarkaan naannichi hiyyummaa naannoo 26 akka ture yaadachiisan. Kana ifoomee walgahii haala qonnaa naannichaa madaaluu fi karoora misoomaa gara fuula duraa irratti xiyyeeffachuuf taa'ame irratti jedhan. Itti gaafatamaan biiroo qonnaa naannoo Tigraay obbo Alam Birhaan Areefiyoo hirrinni sadarkaa hiyyummaa galmaa'ee akka guutummaatti damdamachuutti ilaalamuu akka hin qabnes cimsanii dubbatan. Rakkoo namoomaaf dinagdee naannicha keessatti itti fufee jiru agarsiisaa jedhan. Obbo Alam Birhaan waraana dura hiyyummaan Tigraay naannoo 26 yoo ta'u uummanni 74 wabii nyaataan akka of danda'an yaadachiiseera. Akkasumas naannichi waraana dura waggaatti alergii qonnaa irraa gara doolaara miliyoona 112 kan argatu yoo ta'u amma garuu gara doolaara miliyoona 2.6tti gadi bu'uu isaa ibsuun kunis amma gaaga'ama jireenyaa gabaa fi oomishaa irraa ga'ee ka calaqqisiisu ta'uu hubachiisan. Waraanni kun bu'uura dinagdee naannichaa haalaan laaffisuun lafa qonnaa, bu'uuraalee jallisii, horii fi qonnaa irratti miidhaa bal'aa geessiseera ka jedhan obbo Alam Birhaan yeroo waraanaa sanatti hiyyummaan mudatee ture yeroo ammaa irratti maatiin irra caalaan isaanii ammayyuu rakkina dinagdee ulfaataaf saaxilamaniiru jedhan. Itti dabaluunis gargaarsi namoomaa qofti hiyyummaaf furmaata itti fufiinsa qabu ta'uu hin danda'u ka jedhan qondaalli kun oomishtummaa qonnaa hooggansa qindoomina qabuun qindoomina dhaabbilee fi hirmaannaa uummataa itti fufiinsa qabuun deebii akka ijaaramus gaafatan. Obbo Alam Birhaan gaaga'ama dinagdee bal'aa waraanni qaqqabsiisee hubannoon hawaasaa gadi aanaa ta'uu qabeenya seeraan fayyadamuu dabalatee sababoota hiyyummaa hedduu tarreesseera. Dabalataanis itti fayyadama qabeenyaa irratti dadhabinni akka jiru cimsanii ibsuun Tigraay keessatti laggeen dhibbanta dhaabbataa 25 kan hin fayyadamne jiraachuu kaasaniiru. Tattaaffiin misoomaa kanaan dura lafa ol ka'aa lalisaa irratti ka xiyyeeffate ta'uu akkasumas lafa gadi bu'aa naannichaatti itti fayyadama gadi aanaa ta'uu hubachiisan. Bara 2025 keessa hammi hiyyummaa Itoophiyaa ka bara 2016 dhibbantaa 33 ture bara 2025 dhibbantaa 43tti ol ka'uu malu madaalliin haaraan onkoloolessa 2025 baankiin addunyaa baasee ibseera. Giddugaleessaan lammiileen Itoophiyaa dhibbantaa 43 ta'an guyyaatti galii doolaara Ameerikaa 3 fi isaa gadi argachuun hiyyummaa keessa akka jiran gabaasichi ibse. Madaalliin baankiin addunyaa mata duree Poverty and Equity Itoophiyaa jedhuun kan ifoomsi akka agarsiisutti rakkooleen keessoo fi alaa biyyattii mudatan kanneen akka waraana Tigraay, hongee hamaa, saffisni guddinaa GDP irrachuu, qaala'insa jireenyaa hammachuu fi weerarri COVID-19 fooyya'insa Itoophiyaa waggoota 20 darbeef hiyyummaa gadi buusuun agarsiisaa turte duubatti harkisuu akka hin oolle heereera. Sababa rakkoolee kanaan hammi hiyyummaa akka bara 2016 dhibbantaa 33 ture bara 2021 gara dhibbantaa 39 ol ka'uu gabaasuun baroota dhufu keessatti akka caalmaatti dabalu madaalliin kun akeekeera. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoo nama of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan Keelloo Miidiyaa sabiskiraayib taasisaa jecha nagaan nu tura.